Isinuma mataa keessan dabalatee hoogganoonni yeroo dheeraadhaaf aangorra turan gadhiisuu qabu, gadhiisanii dargaggootaaf kennuu qabu aangoo jechuudhaan namoonni tokko tokko gaafii kaasu. Mee isa kanarratti maal jettu? Kora sana keessatti mirga walqixaa fi dirqama walqixa qaba jechuudha. Korri sun sana keessaati ka barbaadu filu lakki inni kuni dulloome hojii hojjechuu hin danda'u gadhiisuu qaba. Lakki dandeettii hin qabu itti fufuudhaaf dandeettii isaa nun qoobsu ittiin amannu jedhee irraa hambisu. Ka dulloomeera lakki umriin san hin kennatu jedhee irraa tursuun mirga kora sabaa sanaati malee mirga miseensota bakka miseensota bu'anii kora sabaa sana irratti hirmaataniiti malee namoota biraa alarraa adda bilisummaa Oromoof kana akeekanii miti mirgichi. Akka dargaggeessi dhaaba kana keessatti hirmaachaa hin jirreetti hooggansa keessatti jechuu kiyya akkasitti kan ifu kuni maddi isaa akkuma isin jettan kana ta'ee agarsiiftuun lakkii nama jechisiisu maal fakkaata kan jedhu akka nu ibsitaniifani. Haala dhiphina keessa mana jaalbaarootti ta'irraatii jalqabee koran irraa hafe hin qabuun. Qacarraa dhaabuma kana keessa jira. Qacarraa immoo koroota hunda keessa argameera. Tole egaa korri afraffaan immoo hagayya 20 hanga 30 bara 2017 baatilee muraasa dura gaggeeffamee jira. Mee korri kun akkam ture qofa osoo hin ta'in itti baan isaa maaltu irraa eegama kora kanarraa? Korri kun osoo hin ta'in akkuma aadaa adda bilisummaa Oromoo heera ittiin bulaa turre hoogganni jiru gilgaalee hojii irratti ka wayyaa'uu qaban jedhee hojii irratti isa mudate aangoodhaan ka turuu qabu ka jijjiiramuu qabu ka wayyaa'uu qabu isa kana keessa deemee waan jijjiiramuu qabu wajjin wixinee isaa tolche sagantaa siyaasaas akkasuma jechuudha. Isa kana caasaa dhaabaa biyya keessa jiru warra guddeessa caasaa waraana bilisummaa Oromoo warra guddeessa zoonii kibbaatii akkasumas zooniilee xixiqqaa caasaa dhaabaa ala kana jiru bal'aa global Awurooppaa, Ameerikaa, Kaanadaa, Awustiraaliyaa, Saudi Arabia, Middle East, Egypt, Yemen, South Africa, caasaa bal'aa qabna. Isaan kana hundaatiif wixinee kana ergee irratti mari'adha. Yaada qabdan wayyaa'uu qaba akka jettan hunda nuu ergaa jedhee koree qopheessitu itti ijaarame. Wixinee hoogganni qopheesse sana itti ergee miseensonni bakka jiran hundatti irratti haasa'anii waan wayyaa'uu qabu jedhame hunda koree qopheessituutti erganii koree qopheessituu ji'ootaaf irra taa'ee yaada hedduu akkasitti miseensota irraa dhufe kana gilgaalee warra wal fakkaatanii fi warra adda ta'an ka wayyaa'uu qabu wayyoomina hoogganni tolche irratti ka miseensi dabale isaan kana hunda qaree qopheessee kora sabaatti geesse sagantaan siyaasaas akkasumas bakka bu'oota dhaabaa caasaan hundi hagam ergachuu akka qabu akka lakkoofsa isaatti kanneen ji'oopolitikaan as dhufuu dhorka irraatii kaahafe sochiin nageenyaa fi biyyoota ollaa kana qaxxaamuranii dhufuu haala rakkisaa takka ta'een ala hundi isaanii bakka bu'oota akka ergatan godhamee korri bal'aa hirmaannaa bal'aa miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa miseensota adda bilisummaa Oromoo ala jiran konyaa fi kutaan ijaaramanii jiran irraa akkasumas immoo akka nam tokkotti
qabsoo kana keessatti hirmaannaa ifaa qaban affeeramanii caalee waldaalee dubartootaa ka dargaggootaa fi kaanis daawwattooti akka irratti argaman kan hunda itti qopheessee koreen qopheessitu fi hooggan kora baranaa kan akkasitti irratti hirmaannaa bal'aa fi ka irra wayyaa kanaan dura waan hin ta'e qindoomina bal'aadhaan kun gaggeeffame jechuudha. Gaggeeffamu sana keessatti ka tartiiba bal'aa of keessatti qabuun xumuratee ka'e jechuudha. Tole kabajamaa hayya duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa egaa korri sabaa abaa'oo afuraffaan kun haaluma amma jettan kanaan milkii guddaadhaan xumuramee jira. Mee korri sabaa afuraffaan kun jijjiiramni inni godhe hoo jira? Fakkeenyaaf amma hooggana irratti barruulee bu'uuraa irratti isarratti immoo caasaalee dhaabichaa irratti matuma caasaalee dhaabichaa irratti walumaa galatti immoo galatti dhimma adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchisee tarkaanfiin korri kun fudhate gabaabatti mee maal fakkaata hordoftoota keenyaaf kan nu ibsitan hoo jiraatu? Tokkoffaa kan barruu bu'uuraa akkuma si hime miseensoti bal'aan addunyaa kanarra jiran kun hundi dirree biyya keessa kun irratti maree hatee tokkoffaa sagantaa siyaasaa bu'uuraan waan jijjiirame hin jiru. Garuu bakka hedduutti akeeka siyaasaa caalaatti akkaataatti ifa ta'u gaaffiin uummata Oromoo gaaffii kolonii mirga walabummaa Oromiyaa ta'uu isa kana kaa'ee bifa ifa ta'een jechuudha. Inni kun maalirraa maddaa yeroo adda addaatti akeeka siyaasaa akkaataatti ibsamu irratti rakkinni akeeka siyaasaa sanaa fi sagantaa siyaasaa sana irratti jiraatee otoo hin taane akkaataa jechooti tataa irraati namoonni biraa hiikkatanii gara biraatti akka biraatti falmii kaasuu fakkeenyaa fi koraa hatattamaa irratti akkaataatti taa'e qaba. Koraa sadaffaa irratti isa kana xiqqoo qaramee akkaataatti taa'e qaba. Isa kana bifa lama fakkaatuun taa'a akkas jedhanii isa hair splitting jedhan yookaan rifeensa baqaqsuu ka jedhu argument isa kana kakaasanii akka adda bilisummaa Oromoo gaaffii ifaan qabni tokko fakkeessanii ittiin adda bilisummaa Oromoo ka akeeka ifaan qabne fakkeessu sagantaan siyaasaa gaafa jalqabarraa kaasee hanga baroota kana rakkina hin qabu. Rakkinas godhatee hin beeku. Garuu akka qabu tokkotti kaasu isa kana warra akkasiitiif ifa akka ta'utti kaa'ee kanaatichi kanaan irratti dabalata aangoodhaan sagantaa siyaasaa keessatti sagantaa fayyaa, sagantaa dhimma dubartootaa akkasumas sagantaa dhimmoota adda addaa irratti qaroomina hedduu irratti godhaniiru miseensonni. Garuu fundamentally sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo waan jijjiirame hin qabu. Fundamentally jechuudha. Kuni kana ka heera ilaaluunis akkasuma qaruu caalaatti immoo haala hirmaannaa miseensotaa fi miseensitti bal'ataa deemu keessatti yaada bal'aatu dhufa. Isaan kana keessaa ka madde bakkoota hedduutti qarameera heerri adda bilisummaa Oromoo. Akka hojii bal'ataa deemu kana hammatee caasaansaa hammatee akka deemutti. Isa kana keessatti caasaan bu'uuraa ka kora sabaa, korri sabaa immoo gumii sabaa of keessaa filu, gumii sabaa hayiduree fittaana hayiduree akkasumas miseensota shanii gumii filu kuni waan jijjiirame hin qabu akkasumatti ka tikfamee deemudha. Haa ta'uuti hojiinis lafi irratti hojjetamus keessaaf alaan bal'aa waan ta'eef hoogganni akka bal'atu
fakkeenyaa fi kora sabaa sadaffaa irratti hoogganni gumii sabaa miseensota gumii sabaa 44 kan inni kaa'ee jiru. Isa kana bal'isee haala ammaa kana keessatti miseensota gumii sabaa 83 isaan kana keessaa jijjiiramuun 10. Isa kana keessaa immoo kan hoogganni biyya keessaa ka qooda fudhataa ture lakkoofsisaa ka duraanirra ol bal'atee ka jiru walumaa galaa 83 akkasumas miseensota 5 gumii executive committee jechuudha 15 walumaa galaa duree fi ittaanaa duree wajjin isa kana akkasitti bal'ifatee jijjiirama akkasii irratti godhee xumurateera. Kaan aangoodhaan bal'aadha inni kun hojii fakkaanyutti ka bal'atee keessa qaramaa deemee dhufetu jira jechuudha. Gaafin kiyya ittaanu isinuma mataa keessan dabalatee hoogganoonni yeroo dheeraadhaaf aangoorra turan gadhiisuu qabu, gadhiisanii dargaggootaaf kennuu qabu aangoo jechuudhaan namoonni tokko tokko gaafii kaasu. Mee isa kanarratti maal jettu? Adda Bilisummaa Oromoo jaarmiyaa bilisa ta'edha. Sirnaa fi tartiiba hoogganaa itti maddisiisu kanumaan amma siime kana kora hirmaannaa miseensota kora irratti immoo ajandaalee mari'atamuu qabani. Barruulee bu'uuraa achirratti haasaamanii murtaa'uu qabani. Sirna silasii ibsa keessa deemaa jechuudha. Haa ta'uutii sanaatti alatti Adda Bilisummaa Oromoo qofaa irratti qofa gaafii ati jette kun ka'a namootaan. Jaarmootaan dhaamoota irra darbe. Jaarmee biraa irratti hin qabu jaarmee hedduutu jira. Hoogganni isaa akkas ta'uu qaba, akkasii jijjiiramuu qaba. Dargaggoota hundi ka'ee, hoogganni hundi ka'ee haaraan bakka bu'uu qaba. Hoogganni dur hirmaataa ture sun keessayyuu jiraatuu hin qabu. Gaaffii kana kakaasanii miseensota osoo hin taane kanneen qabsoo kana keessatti qooda fudhatan osoo hin taane alarraa Adda Bilisummaa Oromoo bifa akkasiitiin yoo jijjiirre tarii dadhabsiifna. Psychological warfare hoogganni isaa dulloomaadha. Hoogganni biyyooti akka biyyaattis qaban jaarmooti siyaasaa naannoo gaafa Afrikaa IPRDF jira, IPLF jira, jaarmooti akka IPRP hafteen ishee jirti. Akkasumas maqaa Gimboota 7 dhageenya dhaabota Oromootti yoo deebine immoo ODF jira. Akkasumas jaarmotiin biraa jiru. Isaan kana irratti hin ka'u yaadi kunii fi waan kun. Adda Bilisummaa Oromoo qofaa irratti maaliif osoo addaan hin citin maaliif ka'a ka jedhu of gaafachuu qabana. Hooggana isaa rakkina hedduu keessa akkasitti darbee ka mataa ofii kiyyaa naasoonni. Hooggana as keessatti qooda fudhatu ka ofii isaa haala adda addaatiin dadhabuurraas haa ta'u yookaan dhimma biraa qabaaturraan ka irraa uf buusee hojii biraa dhaabicha keessas jiraatee qabanni godhu kora irratti sirna qaba. Korri immoo erga hunduu achi dhaqeetii booda gumiin sabaa erga gabaasaa isaa galchee booda miseensi gumii sabaa hundi kora sana keessatti hooggana miti akka nam tokko tokkotti jira jechuudha. Akka nam tokko tokkotti walqixa miseensi hundi sana booda kora sana keessatti mirga walqixaa fi dirqama walqixa qaba jechuudha. Korri sun sana keessaati ka barbaadu filu lakki inni kuni dulloome hojii hojjechuu hin danda'u gadhiisuu qaba. Lakki dandeettii hin qabu itti fufuudhaaf dandeettii isaa nun qoobsu ittiin amannu jedhee irraa hambisu ka dulloomeera lakki umriin isaan hin kennatu jedhee irraa tursuun mirga kora sabaa sanaati malee mirga miseensota
bakka miseensota bu'anii kora sabaa sana irratti hirmaataniiti malee namoota biraa alarraa adda bilisummaa Oromoof kana akeekanii miti mirgichi. Gaaffiin kunii fi warri akkas jedhanii gaaffii kana afarsan akka ololaatti adda bilisummaa Oromoo akka hoogganni isaa jeeqamu walirratti amantee akka dhabu darbee immoo namoota tokko tokko irratti qiyaafatanii psychological warfare kana irratti gaggeessuuf kaafamudha. Adda bilisummaa Oromoo qofa irratti immoo gaggeeffama. Maaliif warra kaan irratti maaf hin ka'u? Darbee akkuma sila jedhee hooggana jijjiiruu mirga miseensotaa fi bakka bu'oota isaa akka kora irratti waan jedhan malee kabiraa ala taa'ee sana gochuun mirgas miti yaada kennuu danda'a ka dhaabicha gargaaru inni dhuguma yaada isaa qulqullinaan kennu suni ammoo warri kaan dhaaba kana sabatiinsa dhorkanii walirratti amantaa dhorkanii ka barbaadan adda bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti dadhabsiisuu barbaadan sana caalaattuu dadhabsiisuuf kana qiyaafatanii yeroo adda addaatti kana oofu kana oofinsa keessa inni kaanis dhugumatti fakkaatee ka waan jiru haa ta'uti adda bilisummaa Oromoo akkuma namnuuf booda deebi'ee ilaaluu danda'u 2004 sana dargaggoota hedduutu keessatti filame sana boodattan ta'anii achi baanii jijjiirama keessatti of argannu dhaaba keessa turanii kabiraati dargaggoota hedduutu keessa ka muuxannoo qabus ka yeroo dheeraa tures keessatti ka filame wal makaa kuni dandeettii hoogganni kuni qabsoo kana achiin hubatuu danda'a jedhamee itti amaname ka godhame malee kaalkuleeshinii kuni dulloome kuni dargaggeessa maalii jedhamu sanaan otoo hin taane qabsicha nuu gaggeessu ka jedhuudhaan akkasitti itti filata ka qabsoo keessattis muuxannoo qabu ka yeroo dheeraa ture ka haaraas ka ammaa kunis akkasuma jechuudha. Sirnichi kanaan xumurata kana alatti garuu gaaffii kaaftee sana akkuma ibse warri ajandaa biraa adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa gochuu fi akka biraatti hooggana isaa irratti jijjiiramni akka isaan fedhanitti akka korrii fi miseensitti amanutti otoo hin taane sirna korrii tokkotti hin gaggeeffamu otoo taane sirna alaa hoogganni hundi irraa ka'uu qaba. Abaluu achi keessa jiraatu hin qabu. Waan kana ka oofaan ka dhaaba alaati kun immoo sirnicha dhaabe qabu wajjin waliin hin deemu. Amma immoo kora darbe kana irratti gaa nutis akka miidiyaattis haa ta'u akka miseensa dhaaba kanaatti achitti argamne irraa dargaggoota hedduutu kora kana irratti filame. Mee kana immoo isin caalatti waan duree dhaaba kanaas taataniif muuxannoo dur jirus ka amma jirus kora kana irrattis walumaa galatti waan naannoo sana tures waan quba qabdaniif akkuma jabeessitanii bira dabartaniifan barbaade wanni ka'uu qabu ka'eera caalatti immoo akka dargaggeessi dhaaba kana keessatti hirmaachaa hin jirreetti hoggansa keessatti jechuu kiyya akkasitti kan ifu kuni maddi isaa akkuma isin jettan kana ta'ee agarsiiftuu lakkii nama jechisiisu maal fakkaata kan jedhu akka nu ibsitaniifani. Waan agarsiistuun miseensota hogganaa filamanidha. Isaan kun akkuma si hime korri kun miseensota gumii sabaa 83 kan filate 83 keessaa 10 jijjiiramoo dha jechuudha. Isa kana yoo percentageidhaan ammatti kana jechuu baadillee majoritiin isaanii dargaggoota kana keessa ka filaman. Kaan immoo umrii gameessaa fi giddu galeessaa fi gara olaanaa keessa ka jiran jechuudha. Inni kun ka qabsoo keessa tures ka qabsoo kana keessatti ture ka jedhamu akka ulaagaa miseensi gumii sabaa filamutti waggaa 6 ol ta'uu qaba jechuudha. Kan gumii sabaa keessatti filamu suni kana gaa minimum ka ture ka jedhamu kana kaan immoo waggaa 30 40 25 ka ture keessa
akkuma waan isaatti keessa jijjiira. Garuu waliigala isaa fudhattee irra guddeessa isaanii dargaggoota ka filamanii kana keessattuu gara biyya keessaa ka hooggana keessa jiran irra guddeessi guutuutti jechuu danda'ama dargaggoota. Inni kun akkuma siime kaalkuleeshiniidhaan otoo hin taane hirmaannaa fi gahee inni qabsoo kana keessatti qabaate amantaa hoogganummaa miseensi irratti godhateeti kan filame. Malee haala dargaggeessi persenteejii akkasii qabaatuu qabaa dubartii namana qabaatuu qabdii keessa jiru. Qabsoo bilisummaati ka keessa jiru. Ka itti amanuudha ka filatu miseensi kun qabsoo kana fuulduratti gaggeessuudha. Darbee immoo rakkinoota kanaan dura keessa turre keessa akka baanuuf hawwiinii fi waan hin jiru. Isa kana jechuudha. Naa ta'uuti akkuma siin jedhe persenteejiidhaan dargaggoota irra guddaan isaanii ka filamanii jiranii. Kuni gara fuulduraatti yoo tarii haala nagaa keessa jiraatame persenteejiin ammanaa caasaa dargaggoota keessaa persenteejiin ammanaa immoo caasaa dubartoota keessaa gajedhutti nu geessuu danda'a. Bu'uura ta'a jennee amannaa jechuudha. Ammatti garuu kaalkuleeshinii sanaan hin deemamne. Biyya keessaa baha giddugaleessaa bakka adda addaati Oromoon bakka bu'ee kora sabaa afuraffaa kanarratti hirmaatee jira. Warri hirmaatan kun kora kana kan eeganii olitti akka gaazexeessaa tokkotti namoota kana waliin turtii godhettis kanan arge akka malee akka itti gammadanii fi kan eegan ol ta'uu isaati kora kana kan nu eeraa turanii. Mee kanarrattis maal jettu? Ani sila hime ofii koo kora tokkoffaa siin jedhee haala dhiphina keessa mana jaalbaarootti ta'irraatii jalqabee koran irraa hafe hin qabuun. Qacarraadhaa immoo kana keessa jira. Qacarraa immoo koroota hunda keessa argameera. Koroota turan keessaati haala guddina qabsoo fi haala amma geenya irraatiis kunis waan gumaachuu qaba. Malee korri kun hirmaannaan isaa bal'aadha. Ka dandeettii qabantu keessatti argame. Sana caalaayyuu tartiiba inni ittiin gaggeeffatee fi naamusa inni ittiin gaggeeffate sana ka hirmaattota fi quubsaa ta'a jedhee karaa mataa kootiif kan amanu. Isa kana jechuun kaanis nageenyaa fi yookaan immoo naamusaan hin gaggeeffamne jechuutu hin taane irra muuxannoo qabaansa irraa qabaachuurraati tartiiba isaas horachuurraati inni kun irraa sadarkaa olaanaadha jechuu danda'ama. Seenaa qabsoo qabnu kan keessaati gara fuulduraatiifis bu'uura ta'a jennee amanna. Akkaataatti kora gaggeeffatanii irra sirna qabeessa irra muuxannoo akka qabu irra hirmaannaa akka qabu ta'uu isaa irraati.